nagaa raxalu nagaa waaqayyo waqa jiraata bakka kallattii iddoo qixatiin jirtanii tuma keessatti seenii qafaa baay'atu hordoftoota qeddoo YouTube jalatti kan argamtan hunduma keessaniif siniin jechuun jaaladha. Egaa rakkoo fi siqaayii makaraan dararri shamarree biyya harabaa ittuma fufeetu jira jechuudha. Buushii gadduushiidha. Maaliif akka ta'e wanti nuu galee tokkollee hin jiru. Yoo xabbatu yoo miicuu yoo qulleessu irraatiin kan hafee daba maalii hojjanneetu akaakuu bilbiluun irra gahaa jiru waan beeknu tokkollee hin qabnu kana rabbi duwwaatu beeka. Inni kunis maalidha yoo jettanii mucayyoo jechuudha. Shintibeeti keessatti hidhameen dararamaa jira rakkachaa jira jettee akkasuma miidiyaa mubee irratti dhagahe jechuudha. Irratti ni dhagahe jechuudha. Inni kunis mucayyooni maaliif na rukuttaa maaliifidha kanatti na rukutti jettee jechuudha. Warra biroodhaan jechuudha. Tanaa booddeedhaayi gaafadhu yoo narraa dhoowwite narraa dhoowwi jettee jechuudha. Mucayyoon kun afaan Oromoofaatiin dubbachaa turte jechuudha. Yeroo kanatti birrii koo kenni yeroo ishiin jettu birrii maalii ani kiisi koo keessaa baaseenii si kaffalaayii maalidha jettiin jechuudha. Yeroo kanatti ani madaamii faanan jira daldalatti jedha jechuudha. Ani madaamii faanan jira. Ani si faana miti ani madaamii faanan jira jechuudha. Na baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Asirratti saba kee lammii kee qomoo kee galtee yeroo horma wajjiniin taatu baay'ee namaatti dhagahama jechuudha. Maaliif nuti dirqama nu faana ta'aatii soba nuuf dhugaa bahaa siniin jennee dhugaa keenyaa fi nu'ii fi falmaa osoo nuti jiraachuu baanne irra ta'ee akkanatti teessanii biddeena nyaattanii jenneetidha jechuudha. Isa biraan nuti xabbafamneetidha. Kan waan hundumayyuu fidaa jirru dhugaa keenyaafis kan falmachaa jirru egaa'ii dararritti makufe jechuudha. Sanaa booddee immoo namni biraa jechuudha. Karaa miidiyaa mubee jechuudha yeroo bilbilanii namoonni gaafatanii maalidha haati jedhamtee gaafatte jechuudha. Madaamii gaafatte kaza gaafatiin gaafatteettu maalidha mucayyoo nama itti maqaa ishee shakkimu eenyutte waan akkasiitidha. Yeroo kanatti bilbila itti kennii dubbisuun barbaada naanna bira hin jirtu waan akka jettee natti fakkaate. Sanaa booddee gaafa dhadheeshii waamtee jettu haasa'uu hin dandeenye mucittiin yeroo ishiin haasa'uu hin dandeenye keessatti maalidhaafidha kanii haasa'uu hin dandeenye maa'inni itti kennee jedhaniini wawwaamaa turte jechuudha. Mucayyoon suni afaan dhaalaata yoo jedhan garuu afaan miti. Sana booddee madaamiin bilbila cufattu jechuudha. Yeroo ishiin bilbila cufattutti ammas irratti deebisanii gaafa bilbilanii maal gooti irratti cufte jechuudha bilbila. Yeroo bilbila cufte jettutti immoo ofuma ishiitiif immoo maal goote deebistee ni bilbilte jechuudha. Deebistee yeroo bilbiltutti haasa'ii dubbadhu yeroo ishiin jettuun mucayyoon haasa'uu hin dandeenye. Kaza booddee afaanuma keenyaan iyyuu haasoftu maal rakkoo qaba gaafa isaan jedhanii lakki afaanii arabiitiin haasoftu arabiffa haasoftu arabiffa maal yoo haasoftu jette madaamiin lakki arabiffaan haasa'uu hin dandeessu hin beektu arabiffa jennaan arabiffa hin beekti jetteeni rakkoon si bira dhakaayii maalii afaan Itoophiyaatti yoo haasoftee jennaan rakkoon si bira kaadhaniin jechuudha madaamiidhaanii. Madaamii yeroo kanatti akka ishiin haasoftuun eeyyamsiifneef jechuudha. Mucayyoon sun sarraatanyaan sun akka ishiin haasoftu afaan Itoophiyaattiidhaanii hin eeyyamsiifneef jechuudha yeroo lammataatiif yeroo gaafatanii. Haa ta'uyyuu malee rakkoon si biraa baqaqaa ta'uu baannaan poolisii finnaa gaafa isaan jedhanii poolisii kan maaliif guddaa ati kan maaliiti jedhan jechuudha. Amma daldaltootatu ijoollee keenya warra biyyaa baasanii deeggaraa jira osoo hin taane namoota biraati jechuudha. Kan ijoollee keenya deeggaraa jiranii daldaltoonni ishiin birrii nurratti nyaachaa akka barbaadde ta'aa jirtu jechuudha. Waa'ee keenyaadhaa fi wanti ishiin dubbachaa wanti ishiin maaf akkas goota madaamii maaf akkas goota baabbaa itti gaafattu jira osoo hin taane eddaganaa nu ingilimmichaa nu irreebuu nu ifachuudha kan isaan itti fufanii jiran jechuudha. Garuu yaadni isaaniif hin milkaa'u.
salphachaa jiru dararamaa jiru jechuudha kallattii garaa garaatiin ani egaa waaqayyo waan hundumaa keessatti gaariidha namni rakkatu malee hin bo'u namni immoo reebamuudhaaf kan biyyaa ba'ee of jijjiiree maatii isaa jijjiiruuf kan biyyaa ba'e malee reebamuuf miti ulee barbaacha miti iddoo kana kan dhufne haa ta'uyyuu malee nuti keessaayyuu ijoolleen Oromoo irra caala kan bu'anii irra caala kan dararaman ijoollee Oromootidha yeroo kana lammummaan hin adda hiree osoo hin taane irra caala kan bu'an kanumaan arguu viidiyoo isaanii wawwaraabbatanillee kan argu rakkoon kan isaaniiti maal akka abaarsa maalii akka ta'e naaf hin galu kanaaf jechuudha naaf hin galu kanaaf waaqayyo kana hundumaayyuu nurraa kaasu darara kana hundumaayyuu nu isaa birmatu waaqayyo warra rakkachaa fi dararamaa jiranis immoo waaqayyo rakkoo keessaa isaan haa baasuuf jechuun jaaladha inni biraan jechuudha dallaalonni osoo obbartanii gaariidha obbaraa maalidhaa fi osoo obbartanii irra filatamaadha irra jaalatamaadha seen jechuun jaaladha macheem eeboos nitti naqani akkatti hin sodaatina waan ana naquun namee sunitti hima ani gaafan biyya kana dhufu madaamin na fudhatte beektu sarratanyaan jalaa deddeemti manicha keessaa manaacha keessaa nyaanni hin jiru jettee sarratanyaan jalaa baatee naan jette dallaabtuun nuti anaan na fudhatte anaani mana nyaanni hin jirre kan maaliin nagarsiisi mana mukeetiin hin jirre mukeetii yoo sin banata itti madaamin namni dura ture yaa biyya itteetu jiru jechuudha inni hiikisun dhuguma achumaaniin akkamitti nanaanii naa jaalatti bakkee kana akkamitti naa filattee dhuguma garaa kuna nyaatuudhaayi sararatanyaa kana dura birreetti kennanii turrii fudhattee deemte mitiire anaanii gaafa jiini koo ga'u birriin ergitamoo as taa'anaan jette lakkee ani si'a lamaaniin ergaa narka taa'amma sitteenaan lakkee sitti kennamuu qabu naan jette maaliif dafqa koo guyyaa soddomaatidha ani yeroon arguunan gammada dafqa koo guyyaa soddomaatii gaafan argee annan gammadaa natti kennuu qabda jedheenii gaafan gaafa dhibiti achumaan bilbila siinaa kenni jette dallaalifteeni karaa toora wasaabbii gaafan itti gaafadhu kan maaliifi ani guyyaa soddoma dadhabee dafqeenanidha sabraaniyyuu immoo dafqa keen argitu naan jette kan maalii kan dafqa koo arguu hin dandeenye jedheenii ijoollee mana dhiiraati waan ta'eef mana ijoolleeti waan ta'eef jalaa fudhatu maal ta'uudhaan jette alakkaan dura biyya nan dura turetti ju'umaan natti kennamaa umaan suna jalaan fudhanne maaliin na jalaa fudhatama jennaan lakki sittiin kennamu sun biraa taa'uudhaan jette esheedheen amma giddumaan maaliidhaaf ija kootiin isin argu miti kan inni jedhu natti dhaga'ame dubartittiinis immoo callee kanatti amanti jechuudha akka afuura qaallicha wayii turre jira jechuudha fuuldura hachii kanarra kanii obsanaa kennin jedhee obsanaan kadhadhee nan kadhadhe obsanaa kenni yaa waaqayyo obsa kadhadhee sabiraan yeroo kana yeroo sa'aatii kanaati jechuudha hammaan argitu mitiire nuqa mitiire mukeefiin hin banamu jette jechuudha hin banamu jetti mabraatiin kutaa keessan keessatti hin banamu jetti manicha keessa midhaan kan jedhamu hin jiru waan bittee fiddu muluu kutaa ishee galfatti waan bittee fiddu tokko lama jettee kutaa ishee galfatti achi dallaalaan inni na fide biyyiikoodha ala jiru waliidhaan naasofna alli immoo siimi jechuu qaba minaamina naan jedha yeroo kanatti hani dallaalaa warra biyyaa iyyuu miti meenu silaa warri gatii baasuu qabanii warra iddoo kana jiranidha isaan kana turanii ishiin garuu akka jettee achi keessaan bahin hojiidhaaf yoo dhufteetta ta'e ati garuu hojii yaaddee dhufne yoo ta'eera ta'e yoo barbaadde dhuftee biiroo taa'uu dandeessa naan jette eeyyee nan taa'a biiroo jennaani na diddee jedhanii jechuudha yeroo kanatti jechuudha hojiin hojjettu maaliin taatu jettee jechuudha ana biratti duwwaa osoo hin taane anaan alatti iyyuu bilbilti nuti bilbila biirootti jechuudha jiini koo lama gaafa guutuun jechuudha birri koo ergisiifadhe ishuma ergisiifadhe kanuma otoo hin ji'a lama damoosa koo ji'a lama osoo hin argin osoo maal akka inni fakkaatu hin argin kachi goota biyyatti ergisiiseen kana barbaadda miti jedheen qaba baankirraan jedhee qabirraan jedhee dhugaa rabbii jechuudha waaqayyos fedha isaa hin turre
gara san turre baazawee nan qabame yoon qababellee jechuudha inni nafaana jiru jabaa waan ta'eef akkuma taltisaatti deebisee akkuma biiroo sanatti deebisee anaan nagalchee kinoo mana kana nagalche baay'een mana biyyatti gala baay'ee waan ta'edha baay'een ni dhama anaaf garuu waan dhiqoonni waaqa ta'e dhaabbatee naaf alme jechuudha kan isaan dhaloota gochaa jira madaamii faana kiisikoo keessaa sii kaffalaa shaallaa okkeen argattu guddaa keessan maal rakkattanii nyaattu akka durii dhaloota gidirsuu hin jiru wanti hundumtiyyuu seera baafatee seera hojjechuu qabna akkuma dhaloota biyya biraa jechuudha dafqineetidha kan nuti asitti wanii ta'aa jiru galee fuulli keenya fuula namaa fakkaatila fuulli keenya fuula namaa hin fakkaatu akkatti daqqineef hinneetidha gala yoo hubatta ta'e jechuudha iddoo yuutiibii subscribe like share